Buruukeen gaasheedhaanii iyyuunis hamiinis amma booda akkana faana hin taane ani ofii kootiidhaaf jiraachuudha kaniin barbaadu. Gaashiyyeen immoo anuu sirraan fageessaa hamiinis dhiisii amma yeroo inni ofiisaa wajjiniin ta'uudha yoo jedhan dubbatan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya martee keessan isiniin jecha subscribe like gochuun jajjabeessaa qima mochii mana madaamii isiniin jedha. Egaa waaqayyoodhaaf haa galatu Buruukeen jechuudha. Ofii beekeetoo jira jechuudha. Akka inni kufee dhagaayii mormis kunoo hidhamee fi addi jallisii hidhamee fiitoo jira. Garuu har'a jechuudha kan inni bahuudhaaf jedhu. Hamiinis immoo kaleessa yeroo naala sanadhaan argu baay'ee tokko natti dhagahamee sababa kootiidhaan kan inni akkas ta'e jedheenanii baay'ee tokko dhiphinni guddaanii natti galeetoo ture. Akkan immoo anachiin bulleefis hin qorraa akkasumas ishiis dhukkuba jedhaniitidha kanii ishiin jettu jechuudha. Egaa wanti hariifatanii yeroo baay'ee jechuudha hin fedhu hin barbaadu jedhanii booddee miidhaa fidee jechuudha. Yeroo inni nama gaabbisiisu hin argama jechuudha. Ishiinis wanta akkanaati jechuudha kan ishirraa mul'ate. Sanaa booddee immoo gaashiyyee faana jechuudha kan ishiin hospitaala dhatte. Yeroo kanatti inni hin jiru ture jechuudha. Isaanis ani kan isin jedhu akkati deebitu kaniin ani barbaadu. Amala kee kanaa na dhiisii of sirreessii jechaanii gosaadha jechuudha kan isaanii turan jechuudha. Gaashiyyeen immoo Buruukeerraa akka adda hamiin baatu matumayyuu hin fedhanii akka ilmoo isaaniitti jechuudha. Buruukeedhaan kan ilaalanii Buruukeen illee kabajaa fi jaalala guddaa abbaa isaaniitiif qaba jechuudha. Gaashiyyee nama hunduma kan hawwu dhugaa dubbachuudhaaf ani yeroon isaan argu garaa kootu na hammaata jechuudha. Anis miidhama wayii waan qabuuf dhimma abbaaraatiin kan wal ilaallate dhugaa baay'ee tokko har'a fa'i baay'ee dhugaa dubbachuu natti dhagahame jechuudha. Yeroo isaan akkattiidhaanii isaan ababbalanii waa meeqa jedhan jechuudha. Lafa kanatti siqqi jedhanii yeroo ishiin tuttuxxullee maal jedhanii baqqasimama jedhanii jechuudha. Abbaa jechanis akkanaati jechuudha. Maaliif isa akka hiriyaa isaatitti nama ilaalee ofitti nama qabee nama sossobee nama guddifatu jechuudha. Sana booda hin dhufe jechuudha. Kannis yeroo kanatti ishitti dubbachuu didee akka namni jedhanii isaanis homaan jedhu jedheenii kufeen ture. Qorichaas immoo kinoo haala kanadhaan naa xumureet hojiraa harki kee maanni yennaan amman xumuree ka'ee jedheen jechuudha. Akkamitti kuftee jennaanii akkattaan kufee homaan beeku jedhee jechuudha. Bisseen garuu kufaatiinsa akka malee ture. Cinqatirraatiin kan ka'e immoo funuunsuu qaba ture. Isa kanadhaaf jedheen jechuudha. Inni gahaa innaa sana akkatti kufee waan of beeku maalii qaba reegaa dhukkubeetuma mataan isa jaanja'uu danda'a. Sana booda immoo otoo hin beekin wallaaluu danda'a. Akka dingataa gaasaan immoo hospitaala galchanii hospitaala keessatti haala kanadhaan of beekeetoo jira. Cinqatii dhumarraa yaaddoo dhumarraatiidhaan kan ka'e jechuudha. Ishiinis intalli ishiin sunis jechuudha karaa ittiin argattu waan barbaadduuf waan meeqa waliin dhoofti. Hamiin immoo intalitti Buruukee faana arguu hin barbaaddu. Inaafuu hirrammoo jechuudha. Eddaa Buruukeerraa gargar baate Buruukeen abbaa barbaade faana ta'uuf mirga qaba. Garuu immoo adda bahuun hin barbaachisu. Waliin bareeddu. Namni bara rakkinaa wal utubuu qaba, wal gargaaruu qaba, jaalalli dhugaanii. Osoo amma fakkeenyaadhaaf hin fidiin malee jechuudha. Namni gidduu keessaan galuu baatee iyyuu jechuudha. Buruukeen miidhama wayii miidhameera ta'e gattee biraa deemtaa? Kun mee agarsiisa jechuudha. Mee ilaali tureeti ani dhugaa dubbadheera yeroo darbees jechuudha. Innaa isa kanaadha bakka gaashiyyeen dhugaa dubbachuudhaaf aizook jedhanii jajjabeessaatoo kan turan jechuudha. Fayyaa kee qofan barbaada, nagaa kee qofan barbaada jechaanii turanii. Hamiin illee jechuudha boodarra jilbeeffattee dhiifama gaafachaa turte. Sababa kootiin akkana taate sababa kootiin immoo akkati miidhamtuun barbaadu.
Ani si irraa gargar ba'uun koo akka takkana taatuuf miti jennaan ani sababa keetiidhaan miti kana ofii kooti kan kufee ati as keessan jirtu eddan si irraa gargar baheeyyii jedheen jechuudha. Egaa gaashiyyee waa'ee gargar bahumsaa na duratti akka sinaasoftan matumayyuu hin barbaadu. Waa'ee gargar bahumsaa achi kaa hin barbaachisu hin fedhu ani waan akkasii jedhaniin jechuudha. Isheenis immoo yeroo darbee akka taateedha. Amma immoo waan akkanaa haasa'uun hin barbaachisu. Amma waa'ee nagaa isaatii waa'ee fayyaa isaatiitidha malee jedhaniin jechuudha. Ishiin tuttuttee gaayii dhiifamas gaafattee ati ergan sirraa gargar bahee immoo akka tashifaana taatu miti jennaani ati kan dhuftee silan dhukkubsadhee fidhaayi sila kanaaf as natti deebitee jedheen innis yoo jaalatte kan biraa ittiin ishiin bichaa oma gochuun hin danda'amu fayyee of dhaggeeffachuun barbaada. Ani narraa fagaadha eenyu keessan iyyuu hin fedhu. Ani namadhaan dallansiisu yookiin immoo nama faana walitti bu'uu hin barbaadu jedhe jechuudha. Gaashiyyeenis immoo rakkoon hin jiraatu jedhanii eessa jirti ishiin abbaan mucaa dhufee jira miti ana abbaan mucaa jedheera miti ishiin akkamittidhaanii si'idhaanii ati abbaa mucaatti sin jechuu dandeesse jennaanii ishiin beebii shaaworii sana kabachiifachuu dandeessi garuu isa wajjinidhaanii amma keekiin suni qophaa'uun sobadha jechuudha. Waa'ee sabskraayibii 300 miti jalqaba irratti sayyuu darbeera waan ta'eef ishiin sababa keessaa isuma shaaworiidhuma beebii shaaworiidhuma sana akka nama kabajuutti jechuudha kan ishiin karoorfatte jechuudha. Ayimiin immoo isa kanaadhaan hin feene innaa akkamitti kabajjii sababeeffatteetidha. Ani isa faana arguu hin barbaadu. Ishiinis jennaan an dhukkubsattee immoo si gatee dhiisee eessayyuu hin naqu eessan naqanii hin deemu si biraayii jennaan rakkoon qabaatu jedheen rakkoo tokkoyyuu hin qabaatu jedheen. Egaa saatiin ba'umsa isaanis ga'utti ture uffatayyuu jechuudha dhuga dubbachuudhaaf akka hin ta'initti jechuudha. Harkasaa kaawwanni ta'ee morma isaallee kan qaaleellee itti dubbachuullee hin dandeenye. Innaa jaalalli dhugaan isaan gidduu jira. Erga yeroo ammaa kana nafaan hin taane erga inarraa gargar ba'uu filatteetta ta'ee jedheen jechuudha. Innis waa'ee koo maal yaaduun sin barbaachisu jedheeni gaashiyyeen immoo azoo jedhaniini aniin keessa biroo kee sirritti nan beekaa kinoo bukkeen koo lamaan na dhukkubaa. Bukkeen koo karaa ishiin karaa tokko ayimiin karaa tokko immoo buruukeedha jedhanii jechuudha. Jaarsi kun rakkatanii ijoolleen isaanii hundumtiyyuu waliin dhaamaa jireenyi isaanii sosocho'aa waxii waxameen bilchaanne ta'ee jireenyi ijoollee isaanii roottan illee akka ishiin gara buttaa jiraatti deebitu jedhamee dubbatamaa jira. Ganniin habeelii waamtee eddanni tasgabbeessee jiraachisuu hin dandeenye fidii kottuu kanii jedhan jechaatoo jirti turte. Abeeli xaareqii ta'aa jira jechuudha. Garummaa isaa kam akka ta'e hin beeku. Garuu immoo buruukeef fayyuu isaatti gammannee jirra. Har'a kana haasa'uu hin barbaachisu eddanni tasgabbaa'ee isiniin jenne.